waggoota 5 dhufu karoora of danda'u jennee kan qopheessine. Of danda'u jechuun waan nu barbaachisu sana ofii keenyaaf ofiif ta'u jechuudha. Wanta ofii keenyaaf ofiif ta'an ofiif goonu sun immoo soorsii adda addaa irraa dhufuu danda'a. Maaliin of dandeenya kan jedhu kaasu biyyaan dura potenshaala keenya irratti walii galuu danda'u turre jiraata. Maaliin potenshaali guddachuu qabna moo hin qabnu nuyi? Potenshaala akkamii qabna yoo qabaanne hoo? Wanti qabnu sunoo hiyyummaa keessaa nu baasuu danda'a potenshaalichi. Kana sirriitti ilaaluun nurra jiraata jechaadha. Bulchaan gandaa, bulchaan godinaa, bulchaan aanaa, bulchaan magaalaa tokko hoggansi naannoo potenshaala hubatee potenshaala sana qixaan adda hin baasu taanaan ka'umsa irraa karoora isaa dogoggora ta'a. So nuyi potenshaalaaf maal qabnaa kan jedhu kana dhimmoota jahaan tokko kaasnee ilaalle gaariidha. Poteenshaaluma maal jechaa jirrannaa jennu jechaadha. Tokkoffaa fi inni duraa poteenshaalli keenya inni guddaan ummata yeroo jennu tokkoffaan baay'ina isaati. Lammaffaan ummaticha keessaa immoo parsantiin 70tti siqu dargaggeessa productiviidha. Abdii qaba jechuudha. Hawwii kan qabudha jechuudha. Jireenya isaa boruu injifachuudhaaf kan tattaafatu jechuudha. Oomishuu kan danda'u, qusachuu kan danda'u jechuudha. Investimentii ce'uu kan danda'u jechuudha. Dargaggeessa jechuun leenjifnee ogummaa gonfachiisuu dandeenya jechuudha. Ogummaa isaa akka dagaagfatu gochuu dandeenya jechuudha. So dargaggeessi ganda keessa jiru, aanaa keessa jiru, magaala keessa socho'u kuni akka rakkootti ilaalta taana rakkataan sidha. So kana barree akkamitti ogummaa isaa akka inni fooyyeffatu, akkamitti akka inni diinagdeetti galu akkamitti gochuu dandeenyadha. Qabeenya akka inni horatu akkamitti gochuu dandeenyadha. Kana keessatti immoo ariitiidhaan hidhamu dabalaa kan jiru. Lakkoofsi uummata keenya ariitiidhaan dabalaa jira. So uummata kana ogummaa torree jennaan, uummata kana haala mijeessineefi jennaan, hooggannee jennaan bu'a qabeessa ta'uu danda'a jechuudha. Qabeenya uumuu danda'a jechuudha. Maal gooteetu ogummaa tortaa? Maal gooteetu abdii tortaa? Maal gooteetu financial inclusioniidhaan diree bal'iftee akka inni liqeeffatu, akka inni qusatu, akka inni jireenya isaa fooyyessu, jireenya namaa fooyya'u, tokkoon namaa productivity inni fidutu ce'umsa fida. Iddoo biraati miti koo kan dhufu. Tokkoon namaa akkamitti bu'a qabeessa gootaan, akkamitti oomishtummaa isaa dabaltaan. Tokkoon namaa oomishtummaa isaa yoo dabalta jaalatus jibbitus qabeenyi uumamaa jechuudha. Oomishtummaadhaaf humna qophaa'aa ta'e qabna nuyi. Young age. So kun potenshaala guddaadha. Tokko kan lammataa qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa lafa qabna nuyi. Lafa immoo caal jennee lafa miti kan qabnu, lafa gabbataa qabna. Lafa gabbataa qofa miti. Lafa qabnu kana hunda mootummaan naannoo Oromiyaa qorachiisee eessatti maal akka ta'uu danda'u land use qorachiisee fixeera mootummaan naannoo. Beekumsa qabnaa jechaadha laficha irratti. Bishaan guddaa qabna. Rooba gahaa qabna galata Rabbii, lafa jalaa bishaan guddaa qabna. Kana akkamitti hooggannaa jiraadha? Akkamitti fayyadamaa jirraadha? Albuuda'oo amma kanumti biiroon albuudaa irra ga'e. Albuuda meeqa Oromiyaa keessa kan jiru? Albuudni tokko addunyaa irrayyuu biyyoota muraasa jira. Albuudni tokko ni qaba. Dilbii kana qabna. Kana qeekee keessatti ashawaa jiru, dhagaa jiru, lafa jiru, bishaan jiru, bosona jiru, bineensota bosonaa jiran tokkoo isaa adda baasee carricha hoogganuuf qophaa'u barbaachisa jechaadha. Isa gochaa jirraadha nuyi amma.